أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله برنوني كي يفوت صلاة تربفها. ما تدري الشرط الثامن شروط صلاة سبن الرا شرطي سدي تفرجر شرطين سدي تفان كان جدا استقبال القبلة قبلتي جرجل صلاة شرطين سقلف سدي تفان استقبال القبلة قبلتي جرجلو قبلتي جرجلون دركما شروط صلاة إماميو شروط صلاتات. والدليل قوله تعالى رجان جت ربي ألتئت قد نرى تقلب وجهك قد نرى يا نبي محمد رقمتني قرأ تقلب وجهك قرقلتو فولا كيتي يوكاو كانت فولا كيتي قرقلتني أقرأ في السماء سمكيس ماي مكت عباتي قرقلي صلاتون إيجا مدينتي قدانمو باتي قد جاء هنگا قد تربا بيت المقدس صلاتون يا ربي بيت المقدس كان الرا متى يهودات ما جدن ديني كينيا فالسا قبل كينيا تيغرغلا جدن مالك بيت اليهودات بهات تيغرغل صلاتي بيت المقدس كرا بهاجر وانت في مدينة الرا كان يا نبي ربي نبي محمد يا ربي يوم نغرغل كعبة قبل بيت المقدس رغرا كعبات يوم نغرغل جدي كرسمي وحي أولي جدا كان ربين السماء غرغل انت كان فولا كيتين كرسمي كيس رغغلتو يا نبي محمد دغمت في أغرى فلنولينك والله غرسي كلچنا سيغرا غلچنا قبلة ترضاها قبلة أتجالت تغرسي غلچنا جدي قبلة كم قبلة بيت كعبة يجو فلا فولي وجهك أما غرا غلچ جدين جرا صلاة جرن وجهك فولك شطر المسجد الحرام قرا مسجد الحرام قرا كعبة يجو قرا سنة غلچ جدين وحيث ما كنتم أكما ولي مو بك متاتني تاتي بكم فيتنتو يوداتن فولوا وجوهكم فولك غرقل شطره غرق كعبانا غرما مسجد الحرام غرقل أجري كوني شرطي سديتفا قبلاتي غرقلون واجبا نما هندرتو eenyuun malee nama dadhabaa yoo tahe malee nama dadhabaa yoo tahe malee qiblatti gargaluun yeroo sadaas ta'u yeroo sadaas hin ta'u bootaa qiblaa beektu beekuu baattu qiblatti garagaluun dirqama. Haala lama qaba. Qiblatti garagaluun akkaataa lama qaba. Sirriitti hubadhaa. Akkaataa lama qaba. Akkaataa inni duraa zaatuma isiitti garagalu. Zaatuma kaabatti garagalu isiitti. Zaatuma isiitti gamana saantimeetira tokko irraa dabaluun hin barbaachisu. Zaatuma isaatti garagalchuun tokko. Haalli lammaffaa hoo karuma kaabaan karaa kana jira jetteetuma yookaan kaabaan karaa kana jira jettee itti gargaaru haala lamaan kan. Zaatuma isiitti garagalchuun inni jalqabaadhaa. Haalli tokko nama Makka keessa jiru yookaan Masjidul Haraam keessa jiru nama sanii fi zaata isiitti garagalchuun fuula isaadhaa dirqamaa jechuudha. Ollaa isiitti gamaa mana bitaa mirgaatti garagaluun hin barbaachisu. Makkaan keessa yoo jiraatte kaabaa keessa harama keessa yoo jiraatte zaata isiitti akkana garagaluun dirqama kaabaatti. Sigalee lammaffaan immoo nama Makkaa ala jiru biyya Makkaa ala jiru. Soodii osoo hin taane Makka harama Makkarraa katamaa Makkaa sana ala nama jiru. Namni sunoo jennaan jihaa isiitti garagala. Kaabaan karaa kana jira jedhee itti garagalaa jechuudha. Maaliif namni Makkaan ala jiru dirqama zaata kaabaatti garagalchuun hin ajajamu. Maaliif jennaan hin argu waan ta'eef jechuudha. Zaata isii hin argu waan ta'eef kanaaf akkasii jechuudha. Kanaafuu namni
bakkuma ta'ettu yoonii fi ta'ee qiblaan kara kana jedhee niyyatee ma bayna al-mashriqi wal maghribi qibla jedhan. Kama qaala alayhi salaatu wassalaam wanni hedduu mashriqaatii fi maghribaa qibla. Amma biyya tokko deemta. Gaafa biyya keessa hin jirtu fakkeenyaaf gaafa biyya koo jiru ganda koo jiru safara waan jiru kanatti qiblaa nan beeka. Yoo immoo ka'ee imalta wahii bakka fagoo deeme yoo markaa bade maaliin godhare aduun achiin baate achitti seentiimiti kanaafuu kanatti hin garagalee salaata jechuudha. Laakiin alhamdulillah amma haala laafee jira bakka hundaa miti galaafusii bilbilati himaa maa sa'aatiitu himaa maaltu himaa hunda isaatu sii hima jechuudha qiblaan karaa kana siif hima jechuudha. Laakiin hundaa miti. Dhibba keessaa 80 qofa yookaan 80 qofa bira kan gahe teknooloojiin hunda bira hin geenye harka dhibba keessaa 80 bira hin geenye yoo jenne hin dandeenya jechuudha. الشرط التاسع شرطي سقلفا النية نية ومحلها بكي نية مو بكت نية القلب قلبينا والتلفظ دبتون بها نية سنان دبتون بدعة ما جت وصلي فرض الصلاة أربع ركعات صلاة الظهر الله أكبر جدا وصلي فرض صلاة العصر 4 ركعات الله أكبر أكنا جدا ورّي فقهية جيتشو صوفيا من فقهية ورّي إمام الشافعي تهدتو أكنا جدا إمام الشافعي نكسن جدا ورّي إمام مذهب إمام الشافعي لكن إسان اسماعيل في جنان ونهي لتني أكنا قرنيف ومالي أكنا قرني جرنيس ورّي وصلي فرض الصلاة 4 ركعات صلاة الظهر الله ورّي جدا نسي maali jennaan yoo wantatti kana yeroo dhaabbatu jedhe qalbiin isaa waan biraa osoo hin asabbiin karuma salaataa deebite jechuudha. Amma immoo nuti murneetuma niyyaan qalbii dhenneetuma hawaa tokko lemmaan fiigaa dhumuneetuma Allahu. Eerruma niyyaa dhufeetuma itti qabuudha jechuudha. Laakiin bakki itti niyyatan maali? Qalbii. Wa mahalluha alqalbu bakki itti niyyatan qalbii. Maal jettee? Salaatuu deema, zuuriin salaatuu deema jettee qalbii keessatti niyyataa jechuudha. Akkasi Imaam Shaafiin akka jedhu namni biraallee namni tokko niyyaan beekumsuma jala deema fa'i jedhu. Akkamitti beekumsa jala? Namni fakkeenyaaf salaata tokko kan beeku ta'e isii niyyataa. Ati fakkeenyaaf yeroo wadaachuu deemtu maaliif wadaachuu deemtu? Nama lama hundi niyyaatu hojiin ilma namaa niyyaadhaan jechuu deemna. Maaliif yeroo hamma fakkeenya wadaachuu kan deemu? Wadaachuu deemee niyyachuun qabu jechuudha. Maaliif jennaan ati wadaachuu deemuun sunuu niyyaadhuma. Kaatee masjiida dhatte. Masjiida wanti himattummaa salaata masjiida dhaquu jirtaa miti zuura kanaatu masjiida dhaquu jirtaa bara yeroo dhatte lafaan niyyachuu sin barbaachisu jedhan. Laakiin jarris akkas jedhanu malee yeroo dhatte salaata zuuriin salaatuu deema qalbii keetti niyyachuun shuruuxa salaataa isa tokko. Mazhaba Imaam Muhammad irratti akkasii jechuudha. والدليل الحديث رجعني يا رتي حديثا إنما الأعمال هجين المنا ما كان فياتات يوكا هجين المنا ما كان أرقمت بالنيات نيالا وإنما لكل امرئ شفت ما المناماته ما نوى ومن نيته أرقته وإنما لكل امرئ شوف المنامات يفوتها ما نوى والنية إسافتها سنرى هيكا إذا دراتو بريدة وإنما لكل امرئ شفتم شوف المناماتي فكنجروا ما نوى والنية أكستهودا قبا جتو أما نيان وان أكام برباچي سادا جتو نيان أكام برباچي سادا نية جون وهندا كيستو برباچي سادا جتو Maaliif yoo niyyatte salaatuu deema yookaan subiin salaatuu deema yeroo jettu subiin meeqa jechuutu sitti dhufa qalbii kee keessatti rakkaa 2 jechuutu sitti dhufa zuuriin salaatuu deema zuuriin meeqa rakkaa 4 jechuutu sitti dhufa qalbii keessatti jechuudha yoo caal jetteetuma kana yaadde osoo hin beekin subii faa zuurii salaatuun mala jechuudha aadaan taasifate akkas ta'uudha qaba kanaafuu waan hunda keessattuu niyyachuun akkan barbaachisaadha jechuudha. Fuula Rabbii fuuldura Rabbiin dhaabachuu deema, fuuldura Rabbiin salaatuu deema, Rabbiif sujuuduu deema isa akkanaati.
وأركان الصلاة 14. أما أركان شروط سجلا في النهي أركان صلاة سينو ديمنا تقول لما يراد بني وأركان الصلاة أركان صلاة 14 الأفر على مذهب ينرد مذهب إمام أحمد الرد مذهب بكين إمام الشافعي الرد ولا سديتها مذهب أبو حنيفة الرد يوكان دبلا يوكان كنا ستا مذهب الرد مذهب إمام أحمد الرد أركان صلاة ميكا الأفر جد أركان صلاة الأفر القيام مع القدرة إني تكفان أبتورا دندتي وجن رجان وقوموا لله قانتين ربي بدأ سو callisoo haala taateen quraanatu jedha. Kanaafuu alqiyaamu dhaabbatu macal qudra dandeettiidha wajjin yoo hin dandeenye teessee salaatta. Yoo hin dandeenye teessee salaatta. Yoo taa'uu hin dandeenye ciibtee ciisuu hin dandeenye cinaachaan ciibte. Cinaachaan cina akeektee san dadhabdu niyyaadhaan salaatta malee. Kanaafuu namni danda'u dhaabbachuun shartii arkaana salaataatii jechuudha. Yoo salaata tokko fakkeenyaaf kaatee teessee salaata kana hidhattee rakkaa dhumaa irratti yaadatti maal gootu jalqabatti dhuftee eegalta jechuudha. Arkaana salaataa jechuun argina. Arkaana jechuun shuruuxa jechuun maal jenni waan osoo salaatatti hin seenneen achitti hojjetamu. Sigalee akkasi. Shuruuxi salaata yoo salaattee fixxee osoo shuruuxa sana hin qabaatin yoo salaanee fixxe salaanni keenya jedhutti deebite jechuu jalqaba. Jala irraa achitti deebite. Hayyee arkaana keessaa tokko yoo badde yoo salaata fixxe illee bakka silaa tokkoon badde sana gaafa yaadatte bakkuma sanarraa deebitee amma fufta. Sigalee dhattee dhaabatte imaamaa wajjin amma fakkeenyaaf namni tokko salaata bakka kana hubadha. Ati mana ta'uudhaa jechuun jirta. Imaamni rakaa tokko si duraa salaate. Yeroo dhattu imaama jilba qabataa duratti. Dhattee maal jedha namni baay'inaan bakka kanatti deemu. Dhaqeetuma yeroo imaamni jilba qabatau jira miti namaa wajjin Allahu akbar jedheetuma jilba qabata. Takbiirtaa isii kan jilbaa jedhe malee takbiirtaa hidhannaa hin jenne. Eega fixee ga'ee takbiirtaa hidhannaa jedhe moo kan jilbaan jedhe yoo yaadate takbiirtaa isa jalqabaa hidhannaa hin jenne waan ta'eef jalqabatti bakka tartiibaa takbiirtaa hidhannaa kanatti deebi'a. Faatihaa hin qara'iniin irraanfatee taayyaatu lammaffaa jira. Eessatti deebi'a? Faatihumatti deebi'a. Rukuu'atuun qabatiin sujuuda bu'e. Sigalee rukuu'an goone achumatti deebi'a jechuudha. Sigalee akkas ta'a jechuudha. Sujuudu saawwin ni qoyba hin qoybu. Irraan dabalamuu sujuudu saawwin hin qoybu. Bakkuma sanatti deebi'uudha arkaanni garaagarummaa shartii fi arkaanaa isa kan waajibaa immoo ganaatti dhufna jechuudha. Haaya inni tokkoffaan alqiyaamu macal qudraa dandeettii wajjin dhaabbatu. Amma bakka kanatti dhaabbachuun kan arkaana ta'ee salaata waajibaa irratti kan haasa'u jiru salaata waajibaa irratti. Ammoo salaata sunnaa teessee salaatuu dandeessa. Osuma dandeessu teessee salaatuu dandeessa. Maal salaata sunnaa laylii sunnaa jara kana teessee salaatuu dandeessa. Kan rabbiidhaa bal'aadha. Namarratti hin jabanne jechuudha. بعثت بدين السمحاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام رسول الله كان جدا دين لا فادان يرجع مجرا كان ما هندانو نمني هندنو دنديا وجدت فجدت هاي أكثر سلا حسن بعيدا يسنت الإيراد الكام مع القدرة دندت يوجين أبتو وتكبيرة الإحرام الله أكبر هدناتي تكبيرة الإحرام تكبيرتا هدناتي takbiirta Allahu akbarii hidhannaa sanii jechuun akkasi. Namtichi gaa yeroo dhaqee Allahu akbar jedhu maal ta'uudha qabaa? Niyyatee Allahu akbar jechuu dhaabbatee eega dhaabbatee hoo Allahu akbar lafzi isaa ol fuudhee wayaquul Allahu akbar kana jedhu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lafziin isaa guutamuun dirqamata. Allah akbar yoo jette fakkeenyaaf Allah akbar hamza yoo dhabame Allahu akbar yoo dhabame yoo hin ta'u badeera. Allah akbar Allah akbar namni baay'inaan akkana ta'e Allah akbar. Allah akbariin maali hiika qaba hin qabu. Allahu akbar
yookaan osoo kun irra dhaabuu yookaan dhamma saniin qara'uu ni godhe. Dirqama haala sanaan ta'uudha qaba jechuudha. Takbiirtaa wayita hidhatamu akkaataa lamatti jira. Takbiirtaa wayita hidhatamu akkaataa lamatti jira. Isin agarsiisa. Dirqama bakka kun bakka salaataatti waan ta'eef kan argamu ta'ee fakkeenyaaf akka sadiitti jira Allahu Akbariin. Inni tokkoffaan Allahu Akbar yeroo jedhu harka isaa akkana ol fuudha. Harka isaa Allahu Akbar jedha. Digalee gurra isaa qacceen gurra lamaanitti isaa miti wal qixa qaccee gurra lamaanitti fida. Sirriitti hubadha. Allah amma salaatuu deemtan yeroo barbaachisa. Allahu Akbar. Digalee yoo kaahoo Allahu dura afaaniin dubbatee ka'e harka isaa ol fuudha. Yoo barbaade Allah yoo barbaade walumaa akbar jedha. Tokko inni lammaffaa hoo ceekuu keenya lamaanitti Allahu Akbar. Allahu Akbar hin jedhin immoo nama maamee jira Allahu Akbar jedhan Allahu Akbar hin ta'u Allahu Akbar ta'a. Sanas hoo dura jechuu booda jechuu wajjin jechuun kunis sadii qaba. Kunis sadii. Yoo kaa'u hoo qixa qoba keetii kanatti Allahu Akbar jechuudha. Inni kan Allahu Akbar hin jiru hin ta'u olii hin fuutu. Allah achis hin dabarsitu. Asitti tokko, asitti lama, asitti sadii. Haala sadiin kanaan Allahu Akbariin jedhama jechuudha. Allahu Akbariin kana sadiin qaba. Haala kanaan sirriitti sirreeffachuu. Lafzi jedhamus Allahu Akbar yoo hin jenne kanaafuu hiikkaasaa sirreessuunis barbaachisaadha jechuudha. Hayya kitaaba maasharraa buusa. Allahu Akbariin takbiirtaan akkasii jechuudha. Kitaabni garaagaruu irra hin jiru. وقراءة الفاتحة فاتحة قرأوا فاتحة قرأوا أسر الدامنا وتكبيرة الإحرام جنة وقراءة الفاتحة فاتحة قرأوا فاتحة قرأوا لكن كتابني كيسان الرسيف دينتي فقادا متي سرهم وقراءة الفاتحة فاتحة قرأوا maaliif asitti sunnaa wahii waan ni jira kanaafan jedhe ganaalu faatihaa qara'uudha. Faatihaa yeroo qaraanu kuni akkaataa kami ammas bakka kanatti hubadhaa sirriitti. Qiraa'atul faatihaa qara'u namni hundinuu faatihaa ni qara'a. Yeroo faatihaa yoo hin qaraane hoo salaanni kee hin jiru. Faatihaan arkaana kan namarratti ta'u namarratti arkaana ta'a faatihaan. Eenyu nama kophaa salaatuu fi imaama irratti dirqama ta'a arkaana ta'a jechuudha. Nama ma'muumee irrattoo jedhan nama dudduuba imaama dudduubaan hidhatee jiruttoo isa sanarratti hadiisa sahih imaamu Ahmad sikee gabaasan keessatti namni imaamni isa dura dhaabbatee salaatu jiru qaraatiin imaamaa sunuu isaaf qaraatiidha jedhan. Laakiin hadiisni faallaa kanaa immoo walumaa galatti namni faatihaa hin qaraan immoo salaanni isaa hin jiru hadiis ni jira. Kanaafuu maaltu barbaachise jennaan alaa kulli haal faatihaa yeroo qur'aanni yeroo imaamni faatihaa irra caalaa malee yeroo imaamni faatihaa qara'u imaam dudduubas jira dhokobaa jira maal yeroo imaamni faatihaa qara'u faatihaa wajjin hin qaraata. Caalaan kana karaa baay'eetu jira mazhaba baay'eetu jira sanarra irra caalaan yeroo imaamni faatihaa qara'u faatihaa qara yeroo imaamni quraanatti seene jettee dhaggeeffata jechuudha. Kanaafuu حالة كانت مالك كنا سمرت دامنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.